Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota hamboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii baga jiraattan hordoftoota kiyyaa. Egaa akkasuma hordoftoota hamboo YouTube warri otoon ta'in amma yoonaa jirtanii hordoftoota koo ta'uun dagatinaa subscribe godhuudhaan share godhuudhaan hordoftoota kiyya ta'aa na jajjabeessaan siniin jedha. Warri immoo amma yoonaa hordoftoota hamboo YouTube ta'aa jirtanii galatoomaa siniin jedha. Galatoomaan siniin jedha. Oromoo koo foolollee tolchaa jirtu garuu laayikii godhaan jirtan share godhaan jirtanii. Kanaafiyyuu warra hordoftoota koo taatanii egaa 300 seenuudhaaf subscribe 300 seenuudhaaf geenye irra jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya amaanaadhaan siniin jedha. Inna subscribe gootanii video kollee naa laalaan siniin jedha hordoftoota kiyya video kollee naa laalaadha. Hanga dhumaatti naa laalaadha. Immoo akkasuma laayikii naa tolchaan siniin jedha. Egaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa hordoftoota 300 seenuu geenyerraa baay'ee isin jaalladha Oromoo koo siniin jedha. Egaa warri subscribe na gootan kun hundiyyuu warruma afaan Oromoo dubbattani waan ta'eef galatoomaa mataa koo irra jirtu siniin jedha. Oromoo koo sinan jaalladha sinan kabajaa naa galatoomaan siniin jedha. Egaa kanatti aansuudhaan maalluu fiddee dhufte warra hamboo YouTube jechuun keessaniin oolu. Waan isinii fidee dhufe har'ammoo Roozaa YouTube isinii fidee dhufe Roozaan isinii fidee dhufe jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuuf obboleettii keenya kana Roozaa ani Roozaa YouTube kana hedduun jaalladha jechuudha. Duratti baay'ee takka dubartiin baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabajuu jechuudha. Obboleettiin kuni baay'ee miskiinummaa ishiitti baay'ee takkan gammada baay'een jaalladhaan ture. Egaa hordoftoota kiyya kanatti aansuudhaanii Roozaanii Mustafaadhaan sittaneeruma jetti, Muktaariin sittaneeruma jetti. Bakka ijoollee baay'ee jechuudha. Dhiirota gara 4 jechuudha. Dhiirota gara 4 waan dogoggoruu baadhee dhiifama waan dogoggoree fi gara 4 jechuudha. Dhiirota 4 arfan kanaanuu sittaneeruma jettiin jechuudha. Arfan kanaanuu filiingiin ishiin argisiiftu filiingii addaati jechuudha hordoftoota kiyya. Yoo viidiyoo Roozaa YouTube laaltanii jiraattanii YouTube qabdi waan ta'eef egaa filiingiin ishii ani baay'ee tokko natti hin tolle jechuudha. Baay'ee takka na dabbare. Ani yeroon Roozaa kana bakka baay'ee nama akkanaa ishiin nama akkanaa ta'uu ishii naggaadee ta'uu ishii yeroo nani arge yeroo Saayidoo irraa miliyoona 2 fudhatteedha jechuudha. Yeroo miliyoona 2 Saayidoo irraa fudhattee Saayidoon hamanee kabajee akkuma nama biyya ormaatti waliin jiraatee tokkotti illee wal beekuu tokkotti illee hamanee itti naqee ishiin immoo Saayidoo jala garagaltee Sumayyaadhaaf birrii sana Sumayyaafan dabarsee jette jechuudha. Garuu birriin suni soba akka ta'e ayyuun keessaa baaftee jirti jechuudha. Birrii sanas akka hin dabarsine. Kanaaf hordoftoota kiyyaa ani akka sana Saayidoo akka sana goote irrattan bakka akka ishiin bakka baalagee taate bare jechuudha. Akka ishiin baalagee taate Roozaan baalagee taate bare. Maaliin siniin jechuu barbaade hordoftoota kiyyaa dubartiin tokko dhiiruma tokko jechuudha. Dhiirrillee 2-3 fuudhuu yookaan eeyyamamuufii danda'a. Eeyyamas qabaachuu danda'a. Eeyyamamuufis danda'a. Hojjechuullee danda'a irraan fokkisu jechuudha. Garuu dubartii hedduu tokko irraa bada jechuudha. Hedduu tokko irraa fokkata jechuudha. Hedduu tokko waan fokkataan ilmoon ishiin dhalturree boru hanga ittiin arrafamtutti hanga xiqqaattutti geessi jechuudha dubartiin akkana. Kanaafi ani asuma waanan jechuu barbaade hordoftoota hamboo YouTube dubartii sassaaqattuun dubartiin akkana yoomillee milkaa'ina hin qabdu jechuudha. Yoomillee Roozaan abbaa ishii ajjeesullee hin beektu, abbaa maal ishii godhullee hin beektu. Mana ishiin itti galtutti itti dhaqanii mana amma balbala cabsanii itti seenanitti geesse jechuudha Roozaan. Amma balbala cabsanii ishiitti seenanitti geesse jechuudha. Kun hundumtuu maali? Otoo dubartiin tokko dhiira tokko qabatte Mustafaa qabatte miti Mustafaadhaan teesse. Saayidoo qabatte miti Saayidoon teesse. Muktaar qabatte miti Muktaariin teesse. Akkana hunduma biratti of fakkeessuu baatte kun hundi ishiitti dhufuu jechuudha. Obboleettii keenya Roozaadha. Viidiyoo kana keessatti asuma waan inni dhaamuuf tokko yoo jiraate
dhiironni biyya keenya keessattuu dhiironni Oromoo safaaxaa ni beekan jechuudha. Safaaxaa akkanaa safaaxaa jaalalaan ati akkana olii gadi gurguramaa ooltu kana hin beekan jechuudha. Guyyaa tokkotti qaqqalanii qoshaashaatti si darbuun si bu'a yaa obboleetti kiyya. Obboleetti kiyya Oromoo kabajamtuu jaalatamtuu hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Du'a tasaa akka hin duune jechuudha. Du'a tasaa akka hin duune biyya keenya sana keessatti safaaxaa waan akkanaati dhiirota meeqa walirratti fiddee akkana gootu hin jiru dhiira keenya bira. Siireesiidha waanni hunduu siireesiidha. Dhiirota keenya biratti siireesiidha waanni hundi siireesiidha jechuudha. Kanaaf otoo atuu baalagee ta'uu baattee inaaffaadhaaf qaqqalanii akka qoshaashaatti si gatanii foon kee sareedhaan laannee yaa obboleetti kiyya jechuudha. Adaraan siin jedha asumaanii hordoftoota Amboo YouTube asumaan yaada keessanillee koomentiidhaanillee yaada keessanillee isinillee yaada waan fakkaatu waan roozaa fakkaatu yaada keessan ibsadhaa isiniin jedha. Subscribe gochuu share gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa hordoftoota kiyya viidiyoo koommoo hanga dhumaatti maal jetti jedhaanaa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Asumaan isinin kabaja isinin jaaladhaa hordoftoota kiyya hedduu naa galatoomaa.